Ayiwaa magaalaa Suusiitii fi naannoo isii jiraattu mara. Hawaasni Oromoo Ayiwaa koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Suusiitiitti hagayya 15 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN marii hawaasaa fi qophii bashannanaa addaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artisti Aleet Dinquu Jamaal Goodii fi daawwit taasisaa isin bashannansiisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Seafalls, Worthington, Omaha, Nebraska fi Greenland, Nebraska qophii kanarratti ni hirmaatu. Directoriin OMN Muhammad Abdosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Stony Creek Hotel 333 Suusiitii Ayiwaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 71281439 7125779445. Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa. Koree qindeessituu sagantichaa Suusiitii Ayiwaa USA. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun dabaree oduu ijootii oduu ijoorraa tan isinitti himtu Anna'imaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Abduu Jabbaar Hussein lubbuun dabruun dhagayame. Gorsaa seeraa fi abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Abduu Jabbaar Hussein roobii kaleessaa galgala Adaamaa ganda 12tti ajjeefamee argamu qaamonni garagaraa dubbataa jiru. Obbo Abduu Jabbaar du'uun isaa osoo hin dhagayamin sa'aatiiwwan muraasaan duratti marsaa hawaasummaa feesbuukii dhuunfaa isaaniitiin dhimma waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF ilaalchisee yaada isaanii qoodanii kan turan yoo ta'u galgala keessa oduun lubbuun dabruu isaanii dhagayame. Hamma oduu ijoo himuuf istiidiyoo seennutti sababni du'uu obbo Abduu Jabbaar Hussein kan hin mirkanaa'in yoo ta'u reeffi halkan itaa Adaamaa hospitaala Rift Valley'tti qorannoof gara magaalaa Finfinnee hospitaala Minilik geeffamee qorannoon taasifamee fi jira. Ogeessi fayyaa reeffa wajjin jiru akka OMN'tti himanitti qorannoon xumuramus hanga ammaatti bu'aan qorannoo ifa hin taane. Kafaa'oon du'a obbo Abduu Jabbaar Hussein ilaalchisuun ibsa baaseen gaddi itti dhagahamu ibsee jira. Sababa du'uu abukaatoo hidhamtoota siyaasaa obbo Abduu Jabbaar Hussein akka nu dhaqqabeen kan isin beeksifnu ta'a. Ijoo keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisaa Tigraay waliigaltee waraanaa tolfachuu Associated Press, BBC fi Reuters gabaasanii. Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin Marroo Dirribaa Associated Press fi BBCtti hoogganaan TPLF ammoo Reutersitti akka himanitti dhimma waraanaa irratti waliigaluuf adeemsa irra jiraachuu mirkaneessanii. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa faayidaan Oromoo akka hin sharafamnetti diina waloo kuffisuu irratti TPLF'n waltaanee jirraa jechuun BBCtti hime. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo booji'amtoota waraana keessatti booji'amaniif gorsa kenne. Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan Marroo Dirribaa miseensota waraana mootummaa kanneen waraanni bilisummaa Oromoo booji'eef gorsaa fi dhaamsa Oromummaa dabarsan jechuun dubbi himaan idil addunyaa adda bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii fuula Tiwitara isaanii irratti hidhaa viidiyoo qoodani. Marroo Dirribaa mootummaa
ummata keenyaatee fixaa jiru jettee du'a hin taane hin du'ini qawweessan achi deebisii sirna gabroonfataa ummata kee irraa buqqisi jechuun dhaamee jira. Lammiileen Oromoo waggootaan dura weerara abdiilleetiin buqqaafamuun gammoojjii Baaleetti argaman beela hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Qaamni mootummaa biyya bulchaa jiru rakkoo isaan mudate kana moggaatti dhiisuun maqaa zamachaa kitat jedhuun maallaqaan sossobanii gara adda waraanaatti akka deemaniin namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan kan OMN dubbise himanii jiru. Midhaan gargaarsaaf naannicha kanatti ergamu kaabinee aanaatiin akka gurguramaa jiruu fi uummanni rakkoo beelaatiif saaxilamaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Haati seenaa Olompikii Tookiyoo Siifan Hassan waraana waliinii Itiyoophiyaa irratti yaada kenniteen waamicha nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaatiif taasifte. Atileet Siifan Hassan waraanni Itiyoophiyaatti adeemsifamaa jiru biyya diigaa jira. Mootummaan waraana dhaabee aangoo qooduu qaba jechuun turtii BBC Ispoortii waliin taasifteen dubbatte. Siifan Hassan ani osoon abiyyi tahee ittiin dhiisa aangoo kennee ummanni waan barbaade akka filatuun godhaa jechuun ibsitee jirti. Waraanni humnoota Tigraay loltoota mootummaa Bilxiginnaa 10,000 caalan barbadeessuu fi magaalota 20 caalan bilisoomsuu ibsa baaseen beeksise. Waraanni Tigraay ibsa injifannoo waraanaa baase kanaan loltoonni mootummaa Bilxiginnaa 4,000 caalan yoo ajjeefaman 4,500 kanneen caalan ammoo madaa'uu ibsee jira. Dabalataanis haleellaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru kanaan meeshaalee gurguddaa lakkoofsaan guddaa ta'an waraana Bilxiginnaa irraa booji'uu isaa beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa raayyaa ittisa biyyaa fi kan TPLF lolan hanga magaalaa Finfinneetti ta'us hordofuun akka waraana itti fufan BBCtti himani. Kaayyoon waraana isaanii mootummaan federaalaa akka deeggarsi namoomaa hin dhiyaannee fi qunnamtii naannoo Tigraay irraa kute hanga deebisutti akka itti fufan dubbatani. Hanga haal dureen keenya guutamutti Affaarii fi Amaaraa keessaa hin baanus je'ee jira. Ijoo keenya xumuraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Affaar manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa ganda Gulii-Koomaatti haleellaa raawwate garee qoratu erge. Daa'imman lakkoofsaan danuu ta'an dabalatee buqqaatonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuun erga gabaafameen booda bakka miidhamtootaaf deeggarsi godhamutti garee dhimma kana hordofu akka ramadee ibsee jira. Akka qondaalotii naannichaa fi maddeen hospitaalaa BBCtti himanitti gaafa adoolessa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti naannoo Affaar bakka zoon Araat jedhamutti haleellaan meeshaa waraanaa guddaadhaan raawwateen namoonni baay'een akka du'anii fi akka madaa'aniitu ifoome. Oduma walqabateen miidhamtoonni Gulii-Koomaa 40 ol hospitaala Dubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Naannoo bulchiinsa Affaar keessatti kan argamu buufata baqattoota Gulii-Koomaa jedhamu irratti balaa dhaqqabeen namoonni miidhaan irra gahee 40 ol kanneen tahan hospitaala magaalaa Dubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Araggee kan haasofsiise hojii gaggeessaan hospitaala Dubtii Dr. Muhammad Yusuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.
hawaasa Oromoo Ohio magaalaa Kolombasii fi naannoo ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Ohio koree deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Kolombasitti hagayya 14 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa akkasumas qophii bashannanaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artistoonni Oromoo kanneen akka Yeenet Dinqoom, Abdii Nuuressaa fi Kadir Kotolaa sagantaa kanarratti argamuun isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Hawaasni Oromoo magaalota ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Daayireektariin OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Darajjee Hawaas, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo qophii Ohio kana irratti ni argamu. Teessoon Crossroads Event Center 169 Fairway Boulevard, Whitehall, Ohio. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Kottaa haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if haa tumsinu. Koree qindeessituu sagantichaa